الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد كبجمتوتا داوتوتا توبا مالتي ميديا برودكشن بكجرت نتي سلامتن جاللاك والفنا كبجاك قدنا قلين سران نسين هاكا كبوجتا رسكنتا بريدا تكو قبني لهاني جرى سكنتي مالك تهمو إجاكي سنين أرقتني سنو نبرتن جديت نبدي قبا guyaan har'aa guyyaa maaliti? Guyyaa ciidaati. Sagantaa ciidaati irra jirra. Mana obboleessa keenya Sheekh Abdulaziz Adam yookaan Abu Zubeer jirra. Ciida baranaa kan bara hedduu isinii haa ta'u. Ciidukum mubaarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Nu hundaa Rabbiin keenya nurraa haa qeebalu. Warra baranaa ka bara hedduu nu haa taasisu. Isiniin jedha namoota kanaa wajjin walbarree mudannoo fi muuxannoo isaan qaban akkasuma guyyaan har'aa guyyaan iidaa maal fakkaata waan jedhu wajjin kan laallu ta'a haga xumura saganticha keenyaatti nu wajjin akka turtan jechuu barbaanna. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على ركن العظم الأفضل من تقدم ومن تأخر وعلى آله وأصحابه غر الميامين. أولا أمة حواس إسلاما كان كابا كان كبا kabahaa fi dhiha jiran mara isaaniitiinuu dhiira dubartii azoon jenne marri keessanuu nageenyi rabbii bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jechuun dhaamsa kiyya kanatti aansuudhaan inshaa Allah guyyaan har'aa iidul mubaarak iida guddaa iidul adhaa ka waggaa waggaan naanna'u jechuudha. Iidi kun abbaa rabbi isaa laaffiseef guyyaan yoo rabbi fedhe guyyaa har'aa guyyaa gammachuu guyyaa bareedaa guyyaa namni marrinuu bakka jiru mana isaatii bahee masgidatti azoon taane iida isaa dirree itti bahee akkasitti gammachuu guddaan dabarsuudha. Ammallee guyyaa shaa'ira diinaa islaamaa mul'isanii takbiirtaadhaan ammallee guyyaa tokkoffaa durarraa jammaree haga guyyaa sadiititti iida akka iidul fitri adoon taane iidul adhaa jechuun guyyaan sadii guyyaa iidaati. Guyyaan tokko guyyaa har'aa kana inshaa Allah baga gammaddan nageenyi rabbiillee bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Dhaamsi kiyya xumura irratti miidiyaa keenya ka amma lafaa biqilaa jiru ka amma mul'ataa jiru ka amma guddataa jiru Tawbaa miltiimiidiyaa bakka jirtanitti akka nu guddistan akka bira nu dhaabbattan jechuun dhaamsa keenya. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق إلى آخر الآية. أبلي إسلاما كعالم كيس جرتن. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يانكم قيا عيد الأضحى يوم الأكبر قيا قدادة كرب ننجه الحمد لله رب العالمين. شكري ربي كنا أولا وآخرا بربا شفتودا وبليان كنا كقويا الرا عرفات آبتان قافوا ربين إن حجيتنا للبي نبي إبراهيم وأذن في الناس بالحج دي ربين نبي إبراهيم التو للبي. أول من أجاب بإبراهيم أهل اليمن. أول من يشرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن. أهل اليمن أهل الحكمة وأهل الثقافة وأهل الحكمة. وكمن إن شاء الله تعالى أبليان كي نرجو لهم الخير ويانكم قيا بركة قيا قدا مكانك يا علي حاج محمد أو علي سنة أنبي كما كان أبليان إسلام مرايو خيري سني هونا ميديان كينا ميديان توبة أرد قيا عيد الأضحى قيا كان ولن الرافدان أبليان إسلام قيا والجاللا كوالزيارا كأكنت ولينياتني وليندقان من أبليس كينا أبو زبير تي أرقمني إسا ولين قمتشو دبر ساجرة akkasuma kenna obboleessa kenna Sheekh Tahaa ammoo gaaduuba miidiyaa kana ifaajee qaxxaamura hedduudhaan itti yaadee dafee ammoo gaaduuba isiin gahe akka ammoo inni bara mara akkana ummata islaamatiif gabaasu fayyaallee xiqqoo gaflaa qabanii akka kanallee rabbi irraa nuu kaasu asumaan dabarsuu barbaada. Ammoo miidiyaa kana akka bira nuu dhaabattan warra ammoo warra gammachuu kana hin dandeenye ka dhibamee isbitaal jiru akka rabbi nuu fayyisu warra deemee hajjii dhaabatuuf qophaa'ee ammoo duuba ajara hajjii dhaabatu akka rabbiin keenya inshaa Allah irraa nuu qeebalu. Obboleeyyan jaalalaa ta'ammoo wal qabattee akkanatti haga firdoosin seetu waliin teetu rabbi nuu haa taasisu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ibsina jechuun fi maqaa isin ibsina fakkaata ishee bira waadaa jettanii. Maqaan kiyya Fastaqim Abdurrahmaan illee maquma kiyya. Ka urufii garuu ittiin beekamu Fastaqimii namni hedduun na beeka inshallah. Duraan dursee inshallah rabbii guyyaa kanaan nu gahee kan carraa lubbuun jiraanne guyyaa kana kanatti inni wajjin dabarsuu nu kenne alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Carraa kana rabbiitu sirra fida malee ofiin hin argatanii haqiiqatan hedduu namaatu kan guyyaa kana hanqatee jira jechuudha haqiiqatanii. Nuti ammoo rabbi lubbuu kennu jireessee guyyaa irraa waliin nu gahee sagantaa kanatti inni waliin dabarsinee gaaffii deebii waliin godhuudhaaf carraan argachuun kennaa waan galata guddaa nurraa barbaadu alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Akkasuma obboleessa keenya kan mana isaatti guyyaa irraa kan akkanatti affeerraa gaarii nu godhee hunda kennaa walitti dhufnee wala babbareedaa kana wajjin akka haasa'u nu taasisellee rabbiin kanaa olitti ammallee warra waggaa guutuu walitti deebi'ee kanarra lafa tanarra bal'oo haala jireenya kanarra bal'atti warra walitti deebi'u rabbiin haa taasisu. Obboleessa keenya Abbuu Zubeer jechuu barbaada bakka daalika akkasuma Toobaa Maldimeetiyaa galatoomaa sagantaa bareedaa kana irratti affeerraa kana nu gootanii gaaffii deebii akkanaan wajjin taasisuudhaaf gammachuu guyyaa irraa nutti dhagahamte nu wajjin taasisuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Amma sagantaa wal barnootaatiin natti fakkaata waan ta'eef maaliin dabarsuu qabna waan jedhu yoo carraan itti aanu naa kennamu irratti haasa'in inshallah haganuman jedha. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أولا بقى ربين قيار قيا قمجو قيا عيد الأضحى كانان إسنجاي ربين قرتي والربر هدودي بربنا حتايسو ربين أمرين هاديرسو ولما قرتي ربين كنا قرتي موتنو مرة هدو ربنا هاديبسو jajjabaadhaa miidiyaa kana garteetinuu akka nu jajjabeeftan rabbi oliin nu haa deemu rabbi sharrii adda addaa nurraa haa qabu waan hin taane rabbi nurraa haa qabu waan miidiyaa keenya kana gartee harkaan nu qabu rabbi nurraa haa qabu obboleessa keenya illee gartee ammootinuu mana isaatitti gartee ammootinuu Abbuu Zubeer mana isaatitti wal geennee gartee wajjin rabbi kadhachuu jiru kana rabbi yaada muraada isaatiin olitti rabbi haa gahuu fi jajjabaadhaa isiniin jedha rabbi isinirraa haa jaalatu jajjabaadhaa isiniin jedha. Mudannoo akkasii silaa nami dhalatti lafarra deemu waan mudannoo dhabu siin se'u xiqqaatti malee ma jirtiins. Nama garii gorsa ta'a garii qorsa ta'a mudannoo san qooda. Mudannoo garuu guyyaa iidaa akka guyyaa gammachuu har'aa guyyaa kabajamaa kana keessa mudannoo na mudatte hin jiru garuu akka carraa tahee ibidda musaafirummaa yeroo olii gannaa nu keessatti. Mudannoon na qunnamte waan jirti. Sunis yeroo ijoollummaadhaan darasummaa baanee olii gad deemnu keessatti akka carraa tahee mana namaas galuun hin jira akka carraa tahee mana fi qofaa nami mana fiitii bahiree mana namaa gala gara malee nami hin jiraatu. Tasa ta'ee mana warra galuu sanadha inni yeroo achi as deebi'utti. Saree maa ohii ciisan akka beekta akkasumas sareen ciisan akka saree baqadhe saree jala fiigee saree reegaa huyni seetiif huyni namaa waliin madaalu dallaa warra nama rifate beekta huyna qaba ijoollummaa kiyya wajjin garuu dallaa xiqqaa irraan utaalee gamas bu'ee yeroo dallaa irraa gamas bu'u akkuma mataan lafa dhufee kasaan sareenis naddudha tareetti naddutee beekta anis ciisetu ba'e. Riphee eegee kazaan sareen naddutee biyyi guutuun achiin dhuftee narraa baasanii mudannoon takka san mudannoo baay'ee jira darsummaa keessa yeroo olii gad naannoo beelahanii miidhamuun isin jira waa hedduutu jira bakka bultiitiin miidhamuutiin jira san keessaa mee xiqquma sayyoo isinii qoodee natti tola. Jazaakumullahu khayran Sheekh Abdusalaam. Mudannoo isin mudatte keessaa guyyaa iidaa yoo ta'e gaariidha. Guyyaa iidaa ta'us baatus mudannuma isinitti dhagahamtu ka gorsa hawaasa islaamaatiif taatu jettanii yaaddan mudannoo qabdanii. An mudannoon guyyaa iidaa keessaa
yeroo musaafirumtii keessa jiru keessatti guyyaa wahii mudannoo wahii nu mudatee jira. Sun ammoo aanaa Agaarfaa ganda Qaasoo Waarraa keessatti masgida wahiitti jira. Achitti obboleessa keenya tokko waliin ramadaana keessa salaachisaa turre. Urga salaata irraa baanee guyyaa iidaa, guyyaa gammachuu, guyyaa bareedaa Idul Fixrii keessa anaa fi obboleessi kiyya sun ganama qeerroo guurrannee takbiirtaa jechuudhaaf biyya keessa kaane. Zamanni sulleen zamana akka har'aa kanatti akka feenetti islaamummaa dagaagsaa, akka feenetti islaamummaa irraa dubbataa shoora olaanaa taphataa jiru kan azoon taane zamana haa xiqqaattu cunqurfamnee cunqursaa jala jirru waan ta'eef jecha takbiirtaa jechuu fi magaalaa Qaasoo jedhamtu itti ol kaanee qeerroo keenya fudhannee osoo takbiirtaaf taphataa yaanu achitti nu qabanii waliin nu deebisanii bakka tokko nu teessisan. Eega bakka tokko nu teessisanii maaltu akkana olii gad isin oofaa takbiirtan isin jettan maali? Guyyaa irraa uummanni islaamaa ka Agaarfaa jiru, ka Roobe jiru, ka Diinshoo jiru, ka magaalaa garaagaraa irra jiru salaatee galee jira. Ka isin oofaa jirtan kun iida azoon taane waan biraa dalagaa jirtan jedhanii achumatti nu qabanii gadi nu teessisanii. Eega kana obboleessa keenya san maqaan isaa hagammaatiitti hin dhaqannee Saadiq jedhama. Saadiq hin qabanii jennaan ijoolleen akka jiruun irraa nafnu waliin hidhamna jedhanii duukuma deemnee jennaan achuman nu gad teessisanii yeroo san achitti qabbaneessanii maanguddoolleen qabbaneessitee manatti galle. Akka carraa tahee galgaluma san mucattii wahii jinniin seente. Jinnachallee gamma maqaa isaa dagachuu hin dandeenye, maqaan isaa Kadiir jedhama. Mucayyoo wahii jinniin seente itti qaraatanii nuun jedhanii galgala dhufnee darasaallee qabannee itti qaraane. Jinnii san namni su'aalulleen ana gaafate, afaan kiyyaan gaafate yoo kijibe borga nama rabbii fi itti na qaba. Jinnicha afaan kiyya kanaan qoradhe. Maali maqaan kan kee jennaan maqaan kiyya Kadiirii naan jedhe. Eessaa dhufte jennaan an baatii ramadaanaa guutuu bishaan baharaa keessatti hidhamnee hidhaa turre. Kalee galgala ka borga nama iida jedhan nu gadhiisanii guyyaan irraa kun guyyaa gammachuuti. Dhiiga dhuyna jennee kaanee ganama kana azum olii gadi fiinu awwala bulchaa ganda Qaasoo san seennee jennaan wani nu isaan jenne wayituma san sigaaraa takkitti wahii aarsee akkasuma hidhattoota naannoo san jiraniin ijoollee wahiitti takbiirtaa jechaa dhufa. Jara san lamaan Sheekh Abdusalaamii fi Sheekh Saadiqillee qabaa walumaan fe'aa akka hidhamtuu jedhe waan akkasii tizaazii akkasii akka inni godhu taasisee eegasii inni illee isin qabsiisee jennaan bakka yaadni sullee naa milkaa'uu hin dandeenye if duuba deebi'ee mucattii tana seenee nuun jedhe. Mucattii waa baay'ee irraa haasofnee waa baay'eellee gaafanne. Maali sababaan ati agarteetiin kanarra isa kaafteef jennaan waan biraallee azoon taane an hinaafuma akkasuma ammallee islaamummaa kana waanyuuf jecha akka malee wanni tokko na dhagahamee jennaan sadarkaan an duraan itti deema agarsiisin hiisisuuti. Eegas ammoo hawaasni islaamaa maanguddoon olomaa inni tokko dhaabatee jennaan wanni sunillee na keessa deebitee achumatti balleeffadhee akkasuma bulchaalleen akkasiin dhiisu taasisee nuun jedhe. Kanaaf namni yoo musaafirumtuu keessa tahee biyya jiru keessa tahee guyyaa iidaa kana mudannoo garaagaraa mudataa nulleen achii gattachaanee waan dandagachuu hin dandeenye teennee bulchaa akkasiin nu qabsiisan du'aayii itti kadhannee gaafa waggaa rabbi aangoo san irraa fuudhee qulla badhee kataa'u agartee nama biraa shuumanii rabbi akkasii aangoo isarraa darrasee. Kanaafuu namni kamiyyuu guyyaa ardhaa kana guyyaa gammachuu kana hawaasni islaamaa dhiiraa dubartiin xiqqaa guddaan bahee akka barbaadetti shaa'ira diinaa islaamaa haa mul'isuuti akka hin gufachiifne akka duran dhaabanne akka agarteetiin islaamummaa tana yoo bira dhaabattan malee dura nurraa dhaabanne jechuun dhaamsa kenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jazaakumullahu khayran. Muuxannoon gariin gorsa taati jechaaf gaa. Sheeyali yeroo hedduu Sheeyali sunnaa jechuun dhagaa. Sheeyali sunnaa jedhanii maasii yaaman. Barakallahu fiika. Ni jara keenya wani kun yoo sunnaa taate haa dalaynu. Yookaan haa dhiifnu jedhan gizee gabaabduu dubbiin gabaabduu. Tokkoffaan kana lammaffaa ammoo surree xiqqoo jilba gadda barsa. San ammoo ustaaz kiyyarraa dhaalee. Wakaman ustaaz Faani Shajalaan Adaanoo haga umrii kanaatitti mogolee dheertuun isaanii akka malee dheeraa isaanii isaanuma dhaalee bakka achumaanii surree gabaa uffatee gabaafannaa haalli sunnaa naan jedhan garuu irra guddoon jechumarraayi. Yoo wanni kun sunnaa taate hadalan yoo sunnaan ta'in haadhiifnu akkasuma jedha bakka wanni dhibaatu hin jirtu tiyya. Amma yoo sunnaa taate hadalan yoo sunnaa ta'in haadhiifnu jecha jedhu kanaaf Sheeyali sunnaa isiniin jedhan.
ما شاء الله أي مدنو مدنوني شيطان قافية كان قافتونو أنا قافتونو مدنو أنا في تنو مدنو عندي قتادي قافي مركات يادنو أنا مدنو سلا نكتفي بهذا القدر جنة قالوا أمو قافتوكو جولم مدنو بيا ربا فاكيستو مدنو بيا ربا ويا حجي جالكا برا نمشي توكو نمو توبيا سيا أسيرو في طواف أمتا ولين جالكا بي أمتا وجاج الرابدي أكا غلغلا سيني هل كان قوتو اتبولي ويا اتي أولي طوافت لا إله إلا الله إيغا سي ربي ولين نفدينا من مالوك تكنا سيتو فتنان أمتي أدين اندد دبوجي كلي غلغلا أسرع ساكو أتوكو ولين سيني أمبراد إدى تبولي أردتي أولي وصويسان اندد دبينا مبرابا يجير أمتي أدين كون رفقانو متر إني سيو ساتي كما ولين أمراسي ولين أولا سجالك بسيني سي أقرتي كان أقول الجهل يا أبو كان أقول نمت شمال تلوك سير سينا أنكالي قلقلا أسرع ساكورة توقو طواف سيني نمي قراتي ننقبو جي نمي ديما ديك أقودان كنو دبرتين تدولتين لن كنو هقا طواف جرتين أني كنو دنبي زمزم سديد وجهك سباي ديبي إسان تقول لك سامباني هقا ما تقول قلقلا سيني سيلا بوليبا قلقلا سيني طواف قلقلا سيني هل كان تبولشي قياتي أولشي أسرع مرة كيسافوني بربادا مدرنون كان أولين أيام سني مطوفا ليلة كدامو خادمو ضيوف الرحمن كيسما ربيتي وقاها قمراسة وقاها سديتي توكو سني توكو أما اللي هاجيش توكو أما رحمة الله عليها آخرة قالني ورما بالديم وكنا عرفان دابني مسنو هي أولاني أتشي حاجة بربانو أبا شي عبد الرزاق كام دواجرو ناي بيتني يعني قابني جناني بري عربي كنيتي في روفه مالي نجار قارتني بتي حج مال حجنتي بلا فرا يوچتني حجنت حجي رهرت حجمالي چنكرت حجني كوفي بدي بر عرفه الحج عرفه كان بينجل عليه الصلاه والسلام اني كمسجد وهي مسجد شيخ ابن باز اولتو ور عرفه اول الحج مال حجتني بتي امتنيو كوت ابونا سني بتاي ديني كانوا بربادي كنا عمري بري عربي كنيتي في امه شايبته شيخ حاجي حجين دابني عرفان دابني الحج عرفه النبيين جنان حج ما نتحجي امه عربا ولين حج ما غدو عربا ولين حج اسم مال حج تنيمتي كوتا بكتاجي سنغر سيساور نجي مسجد ابن باز نغيسه مسجد شيخ حجي في بري اغس جيتو باسه غارو غيا عرفه مسجد اچرنا كسينا مودتا انا مو سويس بربادو ديمو هداسين ماكينه قبا او سويس بربادو ديمو كوفي ورقا قبو ati ka guyyaa ummati arafaa dhaabatun saatii kanaan zoortu waan dibaati miti birriin si ergamte iiraan si ergite shi'aan si ergite infijaar wayitiin deemta makiinaa kana abbaa isaa fit tokkoffa lammaffaa nama si ergifiti anammoo hujjaaja bade barbaaduu deem ka waraqaallee baasee qabu kaammoo waraqaa namicha badee kanallee harkaa qabu garii isaa hanga hujjaaji arafaa deebutti turnaan jedhanii biiroo isaanii tursiisanii وتهجاج عرفة دي بإيه لجنة ويتقافتن نمشي كسمة إيه قبه حقا سير ربنا باسه ويا عرفة قوت خير دلقيت دي قبات اللي واني كنا لنسي مدتا كناف صبروك أبدا خيري بيتشا دلقت اللي خيري ما أنا سين صبري مالي في مال رانا قبل جنان ماكينن كي يكان دي منين فيليتشا على والتوكيد أواديم قويا دان فيليتشا كان إنو في إرقاك الناجر أنا ميتشي كونيني كجدان على رانا هردفان أنا مو قويا وانتاتف كلا ماكينان فيليشام قبنا قرا بتاع ميرجا قبنا قرو جرا كجدو والتوك اجرا والتوك اول نياته والتوك اول ابساديم انا امو ارغانجير سبب نيرانا قبن ماكينو ماكيتو سببانه تاي ماكينو بيچ اندي مون گيجي باندي متو سببانه تاي ايغاسي ماكينا دابنان جدي كوفي كيسنا كاي انيما كينا غافته اتي كنه مال بربادنان جدي اتي هيمه eega ammoo achi kaane bakka mana hidhaa mararraan deebi asbeeyta naan jedhe bakka beeku itti himeeta ammoo beekulleen dhokse macarrashaa eeteemii qabda naan jedhe dhumarratti akkanaaf ergamte waan ergaamdeef ergaa wayitiif deemtuuf mallaqi itti ergame kun galeef moo hin galleef ka jedhan een qabaa jedheeni deem gabbu'i waraqaa kiyya garuu harkaa qaba manjaa fi qaadii kiyya eenyummaa tiyya nibree makiinaan keessaa bu'e sadeenu harkaa qaba namichi deem gabbu'i eeteemii kashafii birri kee jirtuu fi nama waasirra galchellee fi dinaan jedhe an duuba deebisee
mallaqichan baafne akka nama baafadhuu godhe waraqaa baasee aguma irra jirutti fide an jennaani badamoosne kee hagamnaan jedhe haganaa jedheen tun hoo jennaan nama baadiyaa jiruttu biriin irra galfatee Itoophiyaatti ergaa fi nami keenna kaaree dalaguu ka waraqaa hin qabne ka akkana haa ati hujiin kee hujii gugurdaa naan jedhe dhumarratti namichi na beeka na beeytaa naan jedhe sin beeku jedheeni haadhaa baluu beeytaa naan jedhe hin beeka jedheeni mana barumsaa geessi taa'ee ati ollaa kiyya osoo sin beekin inni hidhamta ammaaf garuu an dahinnata yookaan sukuriitii biyyaati inni hidhamtu as turta gaaf anilleen tajaajila qaba na erganii nami kun ergama qaba asuma turii mana hidhaallee sin geessu nu biiroo turii guyyaa hujjaaji arafaa deebi an garuu haajicha kana barbaadu deema mucaan isaa Dubaay jira ومع ذلك بيرو تري ويا حجاج عرفة أولي مزدلفة أولي كنا جراد دربتان لقد ديس كنا كنا كناني وانا قال لي ويا الإيدا وانا كنا لسه مدتي صبروا قبضة وانا قالوا جزاكم الله خير والله يقول سجود كذا قفت أيه شيخ عبد الرحمن مكان كيسن كسوشيال ميديا رتلنا من هدوم بيكو فاستقم مكان فاستقم جرو مال الرأس نموجع نبات سني موجع زبو في موجع بتان dhugaadha ani reedduun nama karaa miidiyaa hawaasummaattis ta'e amma lafatti illee fastaqim hin duruu na bari amma magaalaa nu keessa jirru sana keessatti Sheekh Abdurrahmaan yoo ta'e nama hedduu maqaa kiyyaan siin iyyahu fastaqim yoo ta'e garuu bakka hin jiru si hima sababni moggaasa maqaa kana haqiiqatanii anumatu moggaafate namillee naan moggaafne anumatu moggaafate wanni irraa ka'ee moggaasellee ammoo akkuma carraa osoo quraanuma kana qara'u awwal maqaan kee normaali makuma kiyyaan jira ture gaafa wala Facebook banadhu fastaqim kama umirta jechi jedhu kana gadi laale achuma maqaa godhachuun yedde maqaa godhachuun jechuun maqaa naa ta'e achumaan namni illee itti na yaamee maqaa naa ta'uu danda'e jechuu barbaadeeti kan maqaa wal qabatu irratti mudannoo dhimma mudannoo hedduu qabna mudannoo hedduu qaba haa ta'uuti garuu mudannoo keessaa namni mudannoo akka carraa hin yaadan jechuun hin dagachuu hin dandeenye hedduutu jira san keessaa mudannoo hin dagachuu hin dandeenye baay'ee qaba akka carraa ta'e taayyaa dadhuuta ammoo hagammatti illee na keessaa hin banne tabarnoota illee namaa taate jedhee yaadu mudannoo sirna wayyaanee keessa nu mudate gaafuma xullaabaa darasummaa keessa jirru yeroo ahbaashi dhuftu sanitti akka carraa ta'e yeroo san masjidoota keessa illee seenaa ture jechuun sukuriitiin jedha bakka hundatti jedhe waan deehinata qabduuf guyyaa wahii irra illee yaadadha sa'aatiin sun illee guyyaa zuhuriiti da'awaa wahii godhe da'awaan godhe sanii irratti sheetichi tokko sheesan jedhaniini nillee achuma keessa wajjin jirra da'awaadhaaf naan jedhe sheetichi ka imaama ammallee jedha maqaa kaasuu garuu hin barbaanne maseen dhaabinni naan jennaan da'awaa itti fufeeniin itti fufnaan achumaan ummanni gariin ka duraan na beeku maa da'awaa maa dhaab jedhani gariin ammoo dhaab jedha gariin hin dhaabin jedha ummanni walii shoosharee ol ka'e wayituma isaan poolisii bilbilanii osuma masjida keessaa iyyuu hin bahi wayituma poolisiin dhufte masjida keessaa nu qabde anaa sheesanii sanii Maammadii tokko nama sadii fuudhanii nuun ka'anii alatti nuun gabbahanii maal isin ergaan keessan maali maal isin ergee nuun jedhe lakki nu ergaa biraan qabnu ergaa rabbii malee ergaa biraan qabnu ergaa rabbii geessinee jenneeni fuudhee achi waajjira poolisii nu geessale isin waa'ee siyaasaa waa'ee mootummaa kana maarraan fagaanii nuun jedhe poolisii tokko beektaadha nu gabbaase amma rabbii nu jedhe waa'ee ralee dagaale rabbii nu bari jedhe quraana illee xiqqoo garuu abbaan kiyyallee hin sheeka jedhee beekta poolisichi. Rabbiin iyyuu bara wayitaam durraa dhorku jedhe walaa taqarabu zinaa jedha jedhe bara quraanallee bareechillee qara eeddatu walaa taqarabu zinaa jedha bara zinaa rabbiin hin dalaginaa hin jenne itti dhiyaatira jedhee bara jedhe itti waan mootummaa kana dubbatu dhiise gulmaamaatti dhiyaattee nu jedhee akkasitti akkasuma jedhee nu goggorsee maayyii seenan keessa dheeraadha alaa kulleen achumatti guyyaan sun guyyaa san harbaan itti fakkaata laalla kamsaa ollee guyyaa jumaa achuma keessatti jumaallee achuma keessatti dhaabnee salaachisaa turre yeroon sun illee sommana keessa akka carraa ta'ee taraawweellee achuma keessa salaanna warra mana hidhaa keessa
tillee salaachisaatumaan qa'ee sanuu haqaata firraa islaamummaa deebifnee maanguddummaadhaan amma jechuun basni dubbiin sun hin dhumate. Seeraan isaa keessa dheeraa ammallee nu gatiin dhiifne yeroon sunitti yeroo wannaa waan ta'eef akka carraa warra san gad dhiiftanii shororkeessota jedhanii akka qabamnu ajajni bahe ammasi. Nuti ammoo waan kan odeeffannoo waan qabnu nama sadii bakka bakkatti addaan facaanee gisee hedduu walitti makamnee yaanu bakka bakka yaana. Guyyaa bakka jara bakka tokkotti argatan qabaa fida jechuun ammoo eger yoo tokko wal jalaa qabni tokko nu jalaa baha jechuu waan barbaadaniif bakka tokko nu qabachuu barbaadan jirri. Odeeffannoo akkasittiin haga halkanii guyyaa nu jala deeman haga nu jala deeman guyyaa tokko masida tokko nu magriba salaatii jedhu nu argatanii. Salaan nabiitu kana gabbaane poolisii milishaan ala marsee jira. Shiyasanii sanitti na dura deemaa shiyasanii sun tana kan dhaaba deelee poolisii namtichaan tokko maal jennaan si barbaadanii jedhee lafte magribi xiqqoo salaatii mi xiqqoo diimii miftan malafti. Dhaaba si barbaada maalti na barbaada beeta waajjira poolisii barbaadanii jedhee maarree halkanii na barbaadaniif. Waytan jedheen hagana xiqqoo duuban ol deebi'ee masidaa nama waa gaafadhee gad deebi'e. Wayita hagana jedhuun seeraan butamte jedhu seericha as qabee buute duba hiitii as qabee duba hiitii keessa kaarate kanallee beekaa dhahee wayita firraa buuse billaa nummoo billaa hidhannee qabna duraanuu if eeggannoodhaaf. Wayita akkana dhahee namticha kaan firraa dabarse kaan asii billaa kaan buutate akkana jedhe billa wayita dihiraate jar wayita siin baqattee tarte jar wayita jari tarte amma kunnu harkaan mee jette akka jirtu nadda jaate anoo zoonii fi yaadatiin billaan harkaa buute ana akka jirtu na caacoftee na qabdi as na huute. Abuura kadra gootee harka kana butiinsa wayita san harka jara wal buun waan isin ajaa'ibu shamiza kiyya harka isitti irraa cite akkana harka wayita irraa buusan harki jara faan hafee irraa cite shamizi harki irraa cite akkasitti jeetii jalaa taree ala akkasitti amma na harka na deefatee na huutee na gaggasitee lafarra na gangalchitee lafarra leeruuf akkanan harkiftee ifiyyuu hin beeku. Eegas mucaan awwala waliin mana hidhaatii ba'an akka carraa nu lamii malee inni masjida keessa jiran argaa. Akkasitti dhaabatee ilaalu dhagaa wayii fudhatee poolisicha akkanatti milishaan qabeen dhaabatu tokko masjiduma keessaa dhagaan darbatee mataa kana keessa wayita dhahe isaa meeshaa walumatti keessa kalfa shakam jedhanii jigan. Wayita siin akka jedhan natti rabbe kan hedduu naa fidee fut wayita harkaa jedhe jala akkuma baay'ee dhukaasa na jala lafti halkanii qaa dhaabbatan muluukisanuu wanni magaalaan haroo dubaalee akkas wayitii jirtu maalti lammatu argee akkasitti achii rabbe jalaanuu baase. Halkanuma san acheessanii naannoo gara halkanii sa'aatii 10 sheedii tokko shee biroodhaan irrallee yaadanna. Achii fuudhee haroo keessa achi gara yadiisan achi gadi nu fagaatee bakka ofii nu geessee achi turre acheessanii eegasii hunduu gara gara daddaan galle maayii xiqqoo haalli ni qabbanaa'ee mudannoo akkasitti na mudate jechuu barbaade. Irra gabaasee mudannoo hin dheertuudha. Waan akkasitti akka carraa mudate jechuu barbaadeeti. جزاكم الله خيرا. أيه شيء حسن قافي. Obboleessi abbeeraa kiyyaa ka abbeeraa naan ta'an hin jiru. Gaafiin sanuma obboleessi abbaa. Sheikh Abdurrahim bira geennee jirra. Sheikh Abdurrahim jalqaballee yaadan bahanne yaada bahanii achumaan guyyaa har'aa kana hawaasa islaamaa akka jala addunyaarra jiru guyyaa iidaa akkamitti akka dabarsuu qaban dhaamsa dabarsitanii sana booda marsaa lammaffaarratti gaafii isinii qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri ad-din wad-din amma ba'd. Anin kiyya maqaani Abdurrahim Adam jedhama. Godina Boorana Bahaa aanaa madda walaabuti keessatti argama. Guyyaan irraa gammachuu taanan osoo ittiin qophaa'een dhufe ani waan jedhu hin jirtu fuula duraaf miidiyaan kun akka qophaa'ee nulleen itti qophoofne dhufuun barbaadaa ergaa nan qabu. Kanaaf islaamni kulliin bakka jirutti miidiyaan isin gahee akka rabbi isin gammachiisu akka mul'attan hawwii guddaa isinii qaba. Carraa nan qabu haganuma dhiifama jechuun barbaade. Hayyee jazakumullahu khairan. Gaafii tokko sin gaafadha. Gaafiin ani sin gaafadhu
killeen tokko daqiiqaa kudhanitti yoo bilchaate killeen shanii daqiiqaa meeqa bilchaata? daqiiqaa 10 bilchaa. Akkamitti? daqiiqaa meeqa yoo bilchaate tokko? Tokko daqiiqaa kudhanii bilchaata. Ishi Killeen shanii daqiiqaa meeqa bilchaata? daqiiqaa 50 bilchaate. Ayyee. Ayyee. Shawwal Shawwal gaafii isin gaafadha. Gaafiin ani isin gaafadhu huruufa hijaa qubee 28 jedhan san mee jalaa ol qaraa badhaasa kaardii 50 isin badhaasa. Jalaa ol kaardii 50 ammuma isin badhaasa. jalaa olii hurufa jahamu hurufa hijaa yaa jalaa ol nama durfata maaloo takkaarra deebinee lallaalle gubbaa gadi dhugaa dubbachuudhaaf jalaa ol yaa no dhibba atoo mukkumayyuu jedhattee waan qaramu natti fakkaatu jalaa ol jechuun baay'ee ulfaata atoo gama sanii laxxaftee garuu taappella wayifaa laxxaftee faachirraa jalaa ol qara jettee malee garuu akkana sammuu keessa naa dhuftiire garuu quraana gubbaa qaqqareetu jettee irra baname. Shamsalaam akaran. wanni rabbi namaa laaffise marruu malaafti. Awwala yoo keessatti hafillee yaa rabbi naa laaffisiin du'aayidha. Yaa haa waaw yaa hamza haa waaw nuun Shaali kaardii abbaa dhibbaa. Kaardii abbaa dhibbaa. اللهم صل على محمد اللهم Shisha Abdurrahman kaardii abbaa dhibbaa qabdanii badhaasa jechuudha. Huruufa ijaa nu qaraatan jala. Huruufa ijaa kana diida abbaa 28 digda huruufi gadiin dabalaa jira. kama 28 san nu qaraa. 28 yoo ta'e lakkaa'u balaa qabu. Ayi. Abbaa 28 san nu qaraa. Kama abbaa 28 san nu qaraa. Alif. jalaa ol jedha. Amma badhaasicha kana nama fudhatu hin jiru. Mustafa ishee sibira gaha sheesan sirra gahee jira. Kam qara jettan? Kam jettan? Huruufa ijaa jalaa ol. Jalaa ol. Yaa hamza haa nuun laam يا همزة ها واو نون ميم لام كاف قاف فا عين غيرت Bakka ani tindu. Danno lengkap.
Mudannoo guyyaa irraati wal fakkaatuun qabu. Maal dhugaa? Hayyee gaabboleewwan keenya kaardii abbaa dhibbaa namni gana gumaraan dhabe.